Wantoota keenya kan dhiiraa kan dhalaa kan biyya keessaa kan biyya alaa ijoollee qaroo biyyaa dhaloota dhufu dhaloota hegeree abdii boruu ijoollee lama babbareedduu lama gaaffii deebiidhaaf asitti afeerreeti jirra. Yeroo isinitti hin dheeressin yeroo gabaabduudhaatti nu wajjin tura nu hordofaa. Maqaan keenya Ahmed Musa. Sirraa eegallaa kutaa meeqa baratta? Umriin teet meeqa amma? Umriin tee 10. Eessa dhalatte? Awadai. Amma eessa jiraatta? Darreedaa lagaarra jira. Akkana kunoo. Ayyoo ati hoo eenyu? Imraan. Imraan eenyu? Imraan Ilyas. Kutaa meeqa baratta? Kutaa 3. Amma umriin tee meeqa? Yaa. Kutaa 3 kami seente duuba? Kutaa 3. Keeji siriidha jeeqa. Amma karaa kutaa takkaati deemta. Obboleeyyan meeqa qabda? Lan. Eenyu fi eenyu? Handi Gubeera. Ati obboleeyyan meeqa qabda? Lamaan. Maqaan abbaa keetiitti mammaa ati eenyu fi eenyu? Ahmed. Aniyaa. Ati hoo? Ilyasii fi Amina. Waggaa guddattee maal ta'uu feetaa? Doktora. Ati hoo? Injiinara lallabaa dubbaddaa. Bulchaan Itoophiyaa eenyu? Bulchaan Itoophiyaa. Abiyyi. Abiyyi Ahmed. Ati hoo ka Oromiyaadha eenyu? Jawar. Ka Oromiyaa? Jawar. Ati hoo ka Oromiyaadha eenyu? Jawar. Shimallis. Kan Dirreedhaadha eenyu? Jawar Muhayya. Dirreedhaadha eenyu? Kadir Jowaar. Bulchaan Dirreedhaadha. Arkaan Islaamaa meeqaati? Shanan maali maali? Afaan Oromooti. Afaan Oromooti. Al-Islaamu. Al-Islaamu. Arkaan Islaamaa meeqa Imraan? Shanan maali maali? Shanan ergamaa Rabbii dhugoomsuu. Hayyee Rabbiin tokko? Muhammad ergamaa isaati. Ati hoo? Salaata? Zakaa? Hayyee? Hayyee? Namni dandee? Namni dandee hajjii dhaqu. Salaanni meeqa? Salaanni Shanan. Salaatni shanan maa eenyu faadhamee naa himi Imraan? Subii. Zuurii. Asurii. Makriba. Shaayii. Akkana kana. Ergamaan Rabbii eenyu maqaan isaa? Muhammad. Saahiboota ergamaa Rabbii san keessaa eenyu naa himi? Nama afur jajjaboo saahiboota nabiyyii keessaa maqaa isaanii tokko eenyu naa himi? Aliyyi. Aliyyi. Ati hoo? Abubakri. Usmaan. Umar. Sanneen saahiboota rasuulaati. Walqixxummaa jechuun maal jechuudha Bilaale? Walqixxummaa jechuun? Walqixxummaa jechuun maali Imraan? Hayyee walqixxummaan yoonii fi Bilaaleedhaaf waa kannan Imraaniifis waa kannu. Yoonii fi isaan lolan isaanis lolu. Yoo fi isa karaayisan isaafis karaasisuudha. Walqixxummaan kana faadha. Mootummaa jechuun maal jechuun Imraan? Mootummaan wanta meeshaa poolitikaa. Bilaale mootummaa jechuun maal jechuun? Mootummaa jechuun warra biyya bulchuumi? Dimokiraasii jechuun maal jechuun? Dimokiraasii jechuun? Dimokiraasii jechuun mirga fi eeggachuu dirqama kee beekuu. Hayyee nashiidaa eenyuuti feeta Bilaale? Nashiidaa namatti jaalattu keessaa warra nashiidaa baasu eenyu beekta? Najjaash jaalatta. Najjaash mee nashiidaa isaa keessaa takka jedhe. Imraan ati warra nashiidaa baasu keessaa eenyu jaalatta likkitti?
Bosan. Eh? Bosan. Mee kam jaanni? يا بني من وراء ملك فؤادي Ayyee. ملك كل بني قلت يا مؤذي Haa. بذكرك طامت أبيات قصيدي يفرحب هياني باسمك أحمدي Akkana kunila. Ayyee. Quraana eessa jirta Bilaale? قرآن Eh? تبارك الذي Tabaaraka. Ati hoo eessa jirta Quraana? لا أما Amma mee Quraana xiqqoo nu jiyaati? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها Sadaqallah. Akkana kunila. Masha Allah. Ati hoo Quraana mee ayata lama nu jiyaatis? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه Sadaqallah. Masha Allah. Mee ati hadiisa dhageessee ni beektaa? Hadiisa sheekotii hadiisa himtu keessaa eenyu feeta? Sheekh Amin ati hoo sheekotii hadiisa himaa ooltu ulamaa'ii keessaa eenyu jaalata? Raayyaa warra nashiidaa baasu keessa hadiisa mee keessaa eenyu nu dhiyaatu? Mee jee Imraane? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت Akkana rawaa muslim akkana kunuunaan ayyee Bilaale wallee ni beektaa? Ati hoo wallee? Wallee isaa hoo wallisu keessaa eenyu beekta? أجل Hacaaluu wallee isaa ni beektaa? Wallee isaa? ليس Mee tam jettaa? Nashiidaalee jettee walli isaa Hacaaluu ni beektaa wallee isaa keessaa? Inni hin jaanu jetta? Bira dabarri odaan maali? أدم Odaan maali Bilaale? مقا Muka. Odaan muka ka jala ta'an ka Oromoon mallattoo Oromooti isa jala ta'an odaa muka shanit jira odaa bultuma odaa bisilee odaa akkasitti jira. Mana hidhaa ni beektaa? مهدا Eh, معناه كده نمني وابلس تهيدا Itti hidhan mana hidhaa hidhamtee ni beektaa? Nama hidhamee hoo agartee ni beektaa? Eenyu hidhan? بارو Ammaa sun nama biraa? أنبياء وانتانا أنيسة Mana nyaataa ni beektaa? Mana nyaataa jechuun maal jechuudha? أنا ياتام Eh, أنا تبجا eh, أنا تبشنني ياتفا ولك mana nyaataa. Nyaata keessaa kan beekta? Nyaata keessaa. هذا قصاو هوتيلا مقامنا Kafee dheewu haa ta'u nyaata keessaa. إذا Piizaa. Mana foonii ta'u ni beektaa? أنا فوني لامبو Mana foonii? Eessa jira manni foonii? من فوني هذا لامبو نتبقى جبتو Magaala jabtuu qafoon qalanii foon hoolaatis, kareetis, kagaalaatis, kaloonitis kan itti gurguranii jechuudha. Mana fayyaa jechuun maal jechuun maas? mana fayyaa Eh, mana fayyaa jechuun eh. akkana fa'aa Mana fayyaa jechuun mana hakimaati. Mana barnootaa jechuun hoo? manni barnootaa Eh, mana itti karaa mana barnootaa ni beektaati? Maal jechuudha? mana itti barata Mana itti barata itti barata. Mana barnootaa mee lama eenyuun naa himu?
Mana barnoota magaalaa tana keessa jiru keessa. Maya. Maaya Lagahare. Lagaarre Gugua. Gugguba Ayaste. Bilal School aya Jadida. Jadida akkasa kun ora. Mana baankii tu eenyu beeka? Awash Banki. Eh. Niti Banki. Mana baankii maaltu godhan Bilaale? Zamzam. Banki. Kamala kitti baamata. Malaka yoo Amerika bayar ga. Ichi baamata. Mana baankii buukee eenyu qaba buuka baankii? Silamaan keessa. Meeqa keessaa qabu? Meeqa keessaa qabu? Anaa keessa nagaa yanda. Hedduu keessaa qabda? Haaya. Uggaa guddatte. Uggaa guddatte. Barnoota fixxe. Eenyu fuuta? Anu fuudha. Yana hin barreeffam. Ati uggaa barnoota fixxe. Uggaa guddatte barnoota fixxe. Eenyu fuuta? Bilaale. Ngani hojii qabatee akkasitti dalaguu. Gaafa san eenyu fuuta? Eenyu fuuta? Haaya. Ilmoo meeqa dhaluu feete gisee fuute gaafa san? Lama. Dhiiraa fi dhalaa moo dhalaa fi dhalaa? Dhiiraa fi dhalaa. Ati hoo meeqa dhaluu feete gaafa san? Sama. 10. 10. Dhiira meeqaa fi dhalaa meeqa? Dhalaa 5. Dhiira 5. Mana akkamii keessa jiraachuu feeta Bilaalee gaafa guddatte? Mana bareedaa. Guyyaa bareedaa. Ati hoo? Mana foogii. Mana foogii. Rabbii mana isin feetan isin yaaqan. Jechoota afaan Oromoo lama naa himee Bilaalee. Jechoota afaan Oromoo lama naa jedhe. Jecha. Jecha afaan lama. Ati hoo? Mana. Nama. Ingiliffaa keessaa jecha lama naa jii Bilaalee. Ingiliffaa sama. Ati yaa? Cat. Dog. Pen. Akkana kunoo. Ayyee walitti firoomsuu jechuun maal jechuun Bilaalee? Walitti firoomsuu. Aafi. Aayoo taate. Aafi asa waliin. Akkana kunoo. Faallaa jechuun maal jechuun Bilaane? Faallaan. Waan faallaa sana fa'a. Fakkeenyaaf faallaa sanii. Faala. Faala. Waan. Ingilishii fa'aa godha jetteeti. Dhiira gizee jaan. Faallaan isaa maal? Halkan gizee jaan. Halkan guyyaa. Faallaa jechuun akka amma abiyyi biyya bulchaa miti. Abiyyi biyya bulchaa miti biyya Itoophiyaa tan. Halkan gizee inni rafe. Eenyu bulcha? Eenyu eega gizee inni rafe? Federaala. Federaalaatu mana isaa eega. Dhugaa inni rafe biyya eenyu eega duba eenyu bulcha? Eenyu bulcha? Biitiin tunuu ni heewwatu. Biitiin warra rabne baa jiraame. Qaama namaa keessaa gaafii biraatti isinii qaama namaa keessaa numa baha, numa ciran, numa muran, numa baha, numa ciran maali onni san? Haguyyuu ofirraa ciran innis numa dhufa bakka inni irraa dhufu hin beeknu maali onni san? Dhukkuba. Dhukkuba beeku. Maal jette? Dhukkuba. Dura maal jette? Rifeensa. Rifeensa. Kabiraa? Waan biraa dhukkuba. Waan ofirraa muraa oolan nama hunda ofumarraa muran numa baha, numa muran. Areedaa. Rifeensa jettee san qeensa. Beekee jira. Galgala maaliif? Namni guyyuu maaliif galgala rafa? Galgalamu. Halkanidha. Hirribaan nama qaba. Gizee namni tokko rafe hirribaa si qaba. Aduunis dukkanayitee jirtiin. Taphallee hin feetu. Taphallee hin feetu hirribuma. Guyyuu maaliif salaata namni? Guyyumoo. Rabbii to'ate. Rabbii to'ate. Salaata jee. Guyyuu maaliif nyaata namni? Akka hin duune. Akka hin duune. Nama guyyuu namni maaliif dalaga ammaas? Dalagaa. Dalagaa argachuudha. Dalagaa argatanii waliin bitatee akka hin akkana kunoo. ammas maashina manaa fa'aa akka ittiin bitu.
raashinni mana amma rakkisheemi? Rakkisheemi? Rakkisha moo magaalaa gisee bitan akka? Jireenyi qaaliidha jammoo rakkisha jaan amma gisee himan ganti? Jireenyi jabaatee jiraa jaa. Jaalala jechuun maal jechuudha? Jibbuunoo jibba maal? Tana jibban. Hattuufaa jibbanii miti? Nama baalagee fa jibban. Wanni urgaa'u maal? Waan urgaa'u kan isaa mee lama sadii naa hima? Sheettoo. Sheettoo, uudii, libaanata, nyaanni gizeetti wanta bira hin urgaa'u? Konjoo wani urgaa. Waan ajaa'u kan isaa lama sadii naa hima? Fincaan udaanfa ammaasoo sagaraa kanneen cufa waan ajaa'u. Namni maallaqa gisee argate maaliif gammadee akkasii utaala? Namni gaa maallaqa argate. Waan ati duraaniin bita jette sun siibite. Waan ati ni bita jettee ni yaala saanubdu siibite. Guyyaan saa meeqa qaba? Guyyaan saamu. Halkanii biyyatti. Saa meeqa qaba? Daadhii damee afur. Saan takka deeqa meeqa qaba? Saan takka deeqa 60. Torbaan guyyaa meeqa? Torbaan Torbaan guyyaa torban san eenyu maqaa isaa naa hima? Afaan Oromooti. Afaan Arabaatiin miti afaan Oromooti. Bitata. Roobii. Kaliisa. Jim'aata. Sanbata. Sanbata dubbata. Afaan Arabaatiin hoo? Afaan Arabaatiin. Isniina. Salaasa. Arbaa. Kamisa. Akkana deema kun afaan Arabaati. Waggaan tokko ji'a meeqa? Waggaan tokko. Ji'a meeqa qaba? Baatii meeqa qaba waggaan tokko? Amanni tokko baatii meeqa qaba? Kudha lama qaba. Baatii 12 qaba. Isaan san eenyuun naa hima maqaa isaanii? Baatiilee 12 san afaan Oromootti eenyuun naa hima? Sadaasa, Muttee, Amajjii, Guraandhala, Bitooteessa, Ebila, Caansa, Waxabajjii, Adooleessa, Hagaysa. Akkana kun. Moobaayil abbaa keetii Bilaale xirriin isaa maal? Xirriin isaa maal? Xirruma kana ililililililil. Hommaa itti too? Ati hoo abbaa keetii maal? Yaa Rahmaan. Rahmaan si malee hin jiru. Hommaa itti too? Shukran yaa Rabbi shukran. Hadayta qalbii shukran. Akkas jaan. TV'n Islaamaa Bilaale meeqafaa jira meeqan fa beeku? Hamilton. TV Hamilton. Nurul Huda. TV Islaamaa. TV Islaamaa akkas Afrikaa TV faa jira jechuudha. Nyaata keessaa kan feete Bilaale? Nyaata keessaa kan qaceelloo feetu? Fiizaa. Ati hoo? Fiizaa malee? Fiizaa malee. Chipsi. Mana bashannanaa kan faa jira diriiraa keessa? Ijoolleen itti bashannatu. Dirreemoon. Tapha kan faa achi keessa jira ammaas? Tapha shashattee. Saawwiyaateen keessa shashattee. Makiinaa. Waan irra utaalan. Baankeera. Meeqa fatta batan san?
Mega. Mal bankero. Kabasan kamakina o kakawan babura sampa. Babura shantami. Makinan. Dibba. Isatti. Utela kam. Hotel. Sabriya deka. No akkana jani. Mobile ni kabda bilale. Engkau. Imran atio. Atio Imran. Tale tuang. Mobile ni bitan ni. Anjolle dah harga. Okay bilale za me karrafta galgala. Zasadi. Zasadi tiang. Ganama za me gakkat. Zaak. Imran za me karrafta galgala. Zaaf. Zaaf. Ganama za me gakkat. Saat kafa. Saat ka egu subi salatan boda qata. Allah subi dawalte chu. Wamil kai namni subi salate. Mal jame sanje. Meje nasida san. Asrafu subi dagal qadanatati. Asrafu subi qadanatati wa nakawe warisubi salate. Akase. Warra qubbata butuqaysa innu beeta bilale. Warra qubba warra addunyaa kana keessa. Salah Messi Ronaldo. Riba Kor. Liverpool. Manchester. Warri kanneen warra qubbata batuu miti kanneen kilaba maqaa kilabaati jechuudha. Magaalota Itoophiyaa keessaa sadinaa himime. Magaalaa Itoophiyaa keessa jirtu keessaa sadinaa. Antoto. Magaalaa Itoophiyaa kana keessa jirtu keessaa sadinaa himi bilale. Amma Dirreedawaa. Yaa takka. Dirreedaa. Ammas magaalaa Itoophiyaa. Abbuma sadii keessaa naa himta. Ameerikaa. Awwadaay. Dirreedawaa Awwadaay Adaree Harar. Ammas. Haramaayaa ammaasoo. Ammaasoo. Adaamaa Finfinnee kana cuban jettani Shaashamannee Hawaasaa biyyoota biyya Arabaa beektanii miti san keessaa mee abba sadii eenyunnaan lama sadii eenyunnaan biyya Arabaa keessaa bilaal takka illee hin dhageenye Suudii fa'aa hin dhageenye. Suudii fa'aa. Kuwait fa'aa ammaasoo. Ammas hajji fa'aa. Hajji ammaasoo. Hajjiin Suuduma keessa. Suuduma keessaati ammaasoo. Dubaay fa'aa Qatar fa'aa lumna biyyoota gaafii jechuun maal jechuun? Gaafii moo? Gaafii jechuun maal jechuun? Waan nama gaafatan. Fakkeenyaaf maal fa'aa gaafii waan jedhu. Gaafii fa'aa. Aboo mucaan sanii deeme. Gaafii. Gaafii mi waan ta'e? Gaafii ammaas. Waa'ee barnootaa saayinsi gaafii nama gaafatan. Gaafii nama gaafatan. San booda maaltu itti aana? Gaafitti deebisaa tutti aana jechuudha. Hattuu jechuun nama akkamiiti? Nama gizee ulaan banaa. Sanboota gizee ati ala jirtu. Seenee waa hattu. Ammas gizee ati rafte yoo waan takka ala dhistee raanfattee mana seentee rafte alaabaa sanboota. Nama gaarii jechuun nama akka. Nama gaarii kan miskiina gargaara. Kaasa laatu fa'aa. Kaasa laatu. Ammas hajji fa'aa dhaqu. Ammas waan fedhe danda'u. Nama gaarii jechuun nama akkasiiti. Nama miskiina jechuun hoo? Miskiina jechuun gaafa ijoollee hin salaanne. Miskiina jechuun. Miskiina humnaa takka hin qabne. Hawaa takka hin qabne. Eenyu du'aa nu godhame isin lamaan keessa amma gaaffii deebii teenya xumuruuf deemna du'aayiidhaanii xumurra eenyu du'aa nu godha? Du'aayi maali? Waan rabbi kadhatanii mi? Eenyu nu kadhata rabbi? Nu godha. Dafa tanaan xumura. Ya Rabbi rizqii nu kenni. Amiin. Rizqii gara finnahan. Amiin. Ya Rabbi quraana nu barsiisi. Amiin.
yaa rabbi nama biyya kana bulchu nama aamin yaa rabbi qabatee barsiisuu nu godhe aamin yaa rabbi milkii guddoo nu kan aamin yaa rabbi takkummaa kan aamin subhaana rabbika